Fudhani waan ma damooza fudhanne. Malsi kun otana nu deebisan doktor malsi tana nu deebisan birri afurtama nyaanne kana nu deebisan malsi Quufsanii ree amma. mal kumna doktor garaa nu ranjirtu Ati duraanuu horii borii dha'ee fakkaata. Xiyyaata achi qabidan takkee ati teessan tura horii borii dha'ee fakkaata dhugaa jettaa barmiira keessa galee beektaa cirgee gabbara sana waa'ee gabbaraa kana akkam goona ree waa'ee gabbaraa kana bar. diskaawuntii gosi isaanii bilbilee yoo diskaawuntii ka godhamte. Wallaahi itti bilbili itti ka'i warra keessan bakka ani gurbaa jaaladheera gurbaan biyya baqaa jira waa takka qabu abbaa ilmooti. Anka isin gabbara irraa nyaatanirra ka guyyaa tokkoof jaartii doktoraati jedhii maqaan kiyya addunyaa irratti na beekamu barbaada jedhii haadha babbaa waan ilmu Akka sedhan doomii sodaachisa fooqii irraa fugatan jedhaan qannasuu baannaan. Wallah hojii keessa nyaadha qannasaartanii adda wata. No, jechuudhaan akka ana qofa akka qannasu barbaada malee yoo miliyoona kudhan galan ayaamsu. Isin yoo barbaadda miliyoona heeruma maan nagaye. Ani fati doktor amma fakkeenyaaf an argadheera ka jimicha tokko argadheera an akka laali surree ofii marsee gurgureetiin na gabbaru barbaada. Bareeda jarri buna qabanii aangorallee jiraniinis irraa nyaadhaan jara. Humara koo. Saa dhugaa jettanii gurbicha sana amma kana godhaan qabattoo yoo gurgursiisuu barbaada jimicha san. Miira keessa galchiisirritti irraa nuufuun. Humara koo qabu. Ani ofii kiyya baana malee ka dhiira biraan. Isin ammoo aade isiniin qannasna jaa. Shuroo walla xilna goot hin quufne jettitu wandoon isaanii muluu lafaa kaafte. Ani dadhabee. Egaa jaalatte shakkaraatti tolee miree manatti nyaatu dhiifte hoteela irra deemta. Naaf tole. Wallaahi. Mangis Qopheessisiisi dhugaa rabbi intervii godha walii yaasee faatee Dubaay. Naa qopheessi. Rabbi siyaamil keessa shii sareeti guddadhu bakka gadi. Amiin mangisti. wallah doktor walirraa bareedanii akkam Wallahi kaarruu kana faa maashaallah waluma fakkaatanii. Yaa namni kumaa dhibba afurii as jirtan ijoolleen Dubaay kun mucattiin bareedduun tun jaartiitiyya warri birrii biyya ergachuu barbaadan meeshaa biyya ergachuu barbaadan damma dhadhaa biyya irraa fidachuu barbaadan shiroo barbare uffata aadaa uffata ammayyaa haga paantii diimtuu jalaan uffatanii ittiin ijaazaa bu'anii ga'utti isi follow godhadhaani karaa keessaa dubbisa Galatooma. banne onne ol darbe walla bakka hin gahe afaan jiru. No naaf jedhe doktor naaf malee siif miti isin jaartitteessanii isin jaartitteessanii. Tati dubbisaanii bakka isinitti haa ta'u deemaa bataa jedha waan sin jedhe. Doktor folloon gosi isaanii asumaa dhugaa. Ayyaa biyyoo abiibi haasatti hin baay'isin doktora kiyyatti. Doktor dhibee nama yaadalee sufa nama yaadalee dawaa kam fakkennu dandeessu. Dawaa isaa anaaf qofa siif hin fayyadu. Akkam? Madaaniitii isaa ana qofa hojjeta. Ofirraa gad darbati doktora. Ani garaman na shakkee Wallahi miira keessa naga keewwanni. akka ati bira jirtu garaan na shakkee bar nasiibuma galchee nama meeqa keessa argiteessi jaalladha. Sitti maabar garaan. Garaa jaalala. Garaan jaalala ofee nama fida ka jedhanti yaaftee tana dhugaa rabbi. Baay'ee tokko amma nama meeqa keessa isii galche bar. Haca Wallah dhugaa rabbi. Mataa irra Isin gaafate maqaa. amma alla ilaal. Soofaa dur mililikii irra taa'aa bara erga jaalala kee jammare. Waan inni Shaf. Bar mucayyoon hin bareeddaa gadheeratti argite doktor maashaallah wallahi Olkaasime. no doktor dhiisaa jaartiin doktora kabajjaadhaan laallamuu qabdi akkanatti miti si jammar. Laa hawaasni na jaalatullee na laaluu qabamaa jaartii doktoraata addunyaa. Ana daalatu taskabiif wallahi. Dabbaa waa rabbiin irratti beeku. Dabbaa abadaa humata akka rabbii irratti homaan beeku doktor. Laalaa ambeera guguddaan jaaladhu akkanaa tana fedha bareeda ol fuudhee mana keessan si deema. Bareeda. Musalmanne Anggu guddaa akka harafaatee san hin jaaladhu xiqqoo akkanaa tana wayya fayyaa kiyyallee.
يا دكتور أمنا وكان أخنا بربادة ما رابر أمريكا را كندا را إيس را سنينجا ورقة الله أخنا بربادة ما زرا Tole bakka isinitti haa tolu kaasuma wal jalan waddaan baarra budaan na jalaa si nyaataa jirti nagaan ture. دكتور إسم بيا كنا كوتا كاسين سمتي ما أدري أبي كنا لفتني إسم أنا قروا تجمعت مثل اللالين حبيبتي إنه فينات كوتا زي Asumaa harka wal naan jalan kaasii fudhatanii dhufin ta'amma keerii kootu siin jettu tunuu booda tabiraan atti taate abiibi atajjumanaa taayaanas dhufa. Kuno shamara Oromoo sokkatti na jalatti dulloomaa raan jara. Maal jettan Oromoo? Nama yaachisu waa'ee shamarran kennaa kun garuu osuma hundi isii na fuudhuu hawwitti kun dulloomaadha. Arri yaate. Nu ka giifti na kenne maqaan qabu. Did, how are you? Rabbi si haa milkeessu, Rabbi si haa milkeessu. Hudduun saree hudduma intala ammaa fakkaata. Saree tana kanaaf jaaladhaa. Hudduun dabbaan fi dabbaa beeraa fakkaata. Shuutu yoo isiin danda'a. Laala, 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 laala gidee fi achi garagalte. Dhiirri dabbaa kana argee miira keessa hin galle bukkeedha. Rabbi si haa milkeessu, Rabbi si haa milkeessu, Rabbi si haa milkeessu, Rabbi si haa milkeessu. Walaa Rabbi si haa milkeessu. Hunda keessa Rabbi si haa milkeessu. Abdii, Diid, hunda keessa. Harargee King, Sheeshee, Faafii. Hunda keessan maa ergate sagalee dhiiraa dhaga'u na jiru. Rabbi. Shamarraniiti du'aa isitti godha Dr. Asri. Jaaladhu sagalee dhiiraa dafee haa Har'a Dr. Sheekuma jijjiirte digrii. Maa. Simaa du'aa haruun barara dubbii jabduu du'aa arsiisu jiree ol gore. Kamisa akkasuma amar du'aa goonee waan jimaa butannee baana laayibira. Kamisa halkan laayibiin dhufuun beeytu ati. Maashaallah. Akkanumatti qoosaa keessatti dhaggeeffachuuf ol bahee ol garee dasna jee waan kaafterraa hin Diin thank you. Hiree hamileen teessi haa guutamtu. edanoo zaa furimu kudhanii simbiratti beekwani mana hamzaatti information gaa akkami gargaaramaa bifumaati yatti suniin taamu deema. Obbolee keenya beeltii nama filattu bakka feete qabdi nuti tokko akka nurraa rafne gumaata hawaasa keenya ayyoolee teenya ilmaa keenya karaa rafuun nurraa faca'ee waan namni jaalatee godhatee miti aadiiffatee matamitiisi akka nurraa rafne yoo wal cinaa dhaabbannee waan kun qunxuuxoo nutti ulfaatu jetiin amana. Kanaaf guyyaa sun akka achitti namoonni hirmaatu kabajaan isin gaafanna. Waan marii duraan isiniin gahu yeroo inni garee namni eenyu barbaannaa inni walaan jennu amma uummanni guddoodha uummata keenya gurguddaatu mari'achuu jira. Guyyaa sun akkuma achirra nu argamtan bakka takkaatti argamne waan dandeenyu obboleen keenyaaf beela oolchuudha qofamaas. Inshaallah. Galata haasuu keetii fi akka biraa ay jaartii tana isaa meeqa qabdoo? Abaan akkanumaan beeri karaa deemuun dura bimma caawachaa beeraa go'eenti jiran yetti malee waa humna qabaadhaa fuudha takkitti tara yookitti jiraachisaa jiru anaaf rabbitu beeka. Na dhaga'ame illee akkanatti nuti irraa nu bu'aati uummata biraatti qaalessa naannoo biraa jettanii wal taatan. No ana akka dhuunfaa kiyyaatti baanee bara. Harmee duraanuu qabdan amala kana. Uf baanaan obboleessa uf baanaan maal rakkadhe yoo tola sii kennan maal mina qabbayyu. Lafa biraan rakkaan tiimaa fi alaalanta. Antiyyumaa waan tolaa fedhan waan birrii kennanii ittiin fuudhan taran barbaada. Gabbara shamarran arsiidhaa nutilleen hiriira nagaa ni baana nama boo wajjin nutilleen rakkatoota gaafa shamarran. Yoo qabsoo nutti dabalamtan tola deemi yoo kophaa keenya qabsoofne mootu ofii tola fuunee isinitti qaadasir. In dabalamna isin dabalamne isin wajjin hiriira nagaa baana maaliif gizee takka gizee isin keessa buunu akka nutti qaaloyne. Bareeda bakka akkasitti qabsoo irratti harka nurra kaannaan homaa rakkoon qabu. Nagaa naa ture Dr. Kiyya galatoomi carraa kan naa kan nuqeetiif. Ayi. Akkan daganne guyyaa sun. Ayi.
Bareedu Oromiyaa ta'etu nu eessa. Rendi walitti qabnaa. Fe'imati yoo itti fooloo nama kuma 17 qabdi. 13. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور Ijoollee Itoophiyaa jiran gara dhugumaaf 100 fooloo naa godha. Harargee kingi fiidin. Halloo? الو جرا جرا نام دربيني دكتور جرتا كم فيادا نغا اولتي Baay'ee eessarraayi? كويت الراي يرو دو والدبسني جرابر ندغت Keessammoo. لكي كيساني بريفما يوتاي مالي لكي سلكيدا ولندبسني اتمو غرغستيدا يرو ندولبس يرو هدو والدبسني جرافول برباد دكتور اني بايا ميديا راسا ani baay'oole manannoo keetiiti ani baay'ee miidiyaa irra haasa'een beeku fooloo barbaada yeroo hedduu wal dubbisnee jirra guruppii asilii mubeefa taane yeroo hedduu isin dirhama Qur'aaniin giiftii biti kenni tolan jiru fooloon. Abshir. Duriin argita? Eesi erga meeqa beekta? Diinaara kweeti si erga sanu. Diinaara kweeti ka doolaaraan hin madaalamne siin erga. Jaarsa qabda moo singili? Singiliidha. Wallahi. Wallahi. Firendi qabda rambiyyatti? Burkina Faso. Okay, Burkina Faso. Tikikil, ta Burkina Faso. Ita da sarto. Daqiiqa lama qabda. Daqiiqaan tokko dhume. Burkina Faso arganneerra eenyuun isaa jeese. Namoota biyya isaatu jira jeese. Akka biyyaa yoo waamtan namoota biyya isaatu jeese natti himaa. Faransaay jedhu. Faransaay batikikil fooloo bidee miti namicha kanaaf. Faransaay batikikil mallisootaan. Oy nama jalqaba Faransaay jedhee naa deebisee. Asuu kan jedhamtu dhalaadha wallahi thank you. Fooloo si deebiseera. Okay, namicha kanaaf yoo leenca irraa jechuudhaan makiinaa diimtuun gadhiifneef በጣም መጥፎ ሰው ነች ማለት ነው። ይሰርጉማን ሲንጀና ሶስተኛ ጥያቄ ሶስተኛ ጋቢሳ ዲሲያፋ ሶስቱን ከመለስ አንበሳለሽ ጋቢሳ ነሚች ከአምስት ሶስት ከመለስኩ አንበሳይን አገኛለሁ። እናን ያተልተ ነው ከረብኝ ጀቹ ነገርም በከምን ፊደት ይስለው wallahi thank you so much wallahi sam jecha siifin qabu ambassa ati na buusu baatus kudu ambassa mana kanatti bu'eera atis galatoomi maamme sam jecha siifin qabu wallahi thank you so much yene account no amma kaklim jechu Thank you, President. Jadi dokter. Account ikut ke Arab. Entah lima tu. Ya rasa nak. Ya rasa nak jadi Arab. Account itu kan kau jadi Arab. Gumaya jema. Ada dua bahasa. Yang kedua deh. Nabi kan dikatakan. Antara anda lekah. Mami ko bede. Mami anta ካውንት ጆይን የሚለው እኔ እኮ አንበሳ ሌላ ሰው ሰጠኝ በቃ እኔ ጥሩ ስለሆንኩ ነው የሰጠኝ ብዬ እኮ እያመሰገንኩ ነው። አለ ኮዋን ነው ፍለቴን እርገሴ እኔ ያራ ሲፕስ ኦኬ ዲካዋን ፍለቴ ጊተሴቴዩ ታዳ አረስ በለና Thank you very much. Yeah? ኮዳ አንድ ነው እኮ ኮዳ አንድ ነው ማሜ በጣም ነው የሚወድ ሲፈኒ ናገርች በነገራችን ላይ ባየ ሲጃለታ ባየ ተኮ ሲደገራ እንደውም ስለ ጋፊ ተኮ ኦዲየንስ ይኮራና ዲያቴራ ማልጀደኒ የርሶ ስልጣን ጀደን የርሶ ፕሬዝዳንትነት ፍቅርን እንዴት በምን መልኩ ያያል ፍቅርን ይደግፋል ወይ ጃለለ ከነ እንደገራይ ጀደኒ ነጋፈተን jaalalli bu'uura jireenyaati. Welcome Arafo. Wallahi, mashallah, Rabbi muri waliin sinaa dheeressu. Amin.
ሳሙላ እና ይጀቸስ እጅግ በጣም ፍቅር ጀቾኔ ዋሁንደ ጫላ ዋሁንደ እሺ No mame, please. ፍቅር ማለት ክብር ማለት ነው። ፍቅር ማለት ጃለለ ጀቹን ዋሁንደ ጫላ ሲገለ ጃለለ ጀቹን ዋንቲ እንጅራተኑ ዋንቲ ፈከይሰኑ እና አላህ ፍቅር ይስጠን። ፍቅር ያጣ አይምሮ ሰላም የለውም። ፍቅር ያጣ አይምሮ እድገት የለውም። ፍቅር ያጣ አይምሮ ከበጀስ ጃለለ ሲንቀባ ሲገለ ጅሬኛ ዱንያ ከነረቴ ጅራቹዳፍ ወንቲ በርባችሱ ንመጀመራ ጃለ አላህ ፍቅር ይስጠን። ጃለለ ሐለ ከናን ይላሉ እቹዳ እንትኒን ኩኒ ሞቱማን ከኛ ጋር ኩልድራ ፕሬዝዳንቲን ከኛ ያኒ ፍቅር ትልቅ ቦታ አለው ማለት ነው። እናቴ እኔ ፓርላማ ስገባ እኔ መንግስት ሰውን ጋፋን ፓርላማ ሰይ ንሶረቆ ፍደንገዳ ሌላ ቢቀር ቀንጥሳ ታቆሰኛለች ጫቲኒ ፎሪኮነ ብራና ፈረን ዱዱ አመለ ያ ረብ ጀነተ ከሰከነ ብራን ብሲን ጀለ ጋፈነ ሚዱ አይጎዱ እሰነም ያማሃላ ለሐራም ጀዱ ያ ረብ ጎፍታ ኮን ጀለ ዮ አባ ፈደ ፋራ መጎቲ አና ገሩ ሙኮ ይናዳ ቢንጀለ ኔ ሙኮን ጎግል ሙኮ ጫቲ ጀነተ ከሰ አደንባን ወላሂ ፍረቴ ገልታ ይቹዳ ፓርላማስ ፍረቴ ገልታ ሐዲስ ረት እንደገኘ የዛፍ ፍራፍሬ ምናምን ሲሄደ ሙሰና የዛፍ ፍራፍሬ ጅራ ሙካ አጃኢባ ፍራፍሬ ቀቡ ኡርጉፋምና ጀቹዳ ኡርጋኒ ሳ አጃኢባ ያ ረቢ ሰነገረ ጫቲ ትራ ገደር እንጂ አወዳይ